Sagalee guddaan caraan keessa mana diiguudhaaf kan qabu. Caraan yeroo kan qabati sagalee guddaan yeroo sadi caraan illee dhaloota na eegaa jira begeetaa bayyeessuus laadaataa caraan sagalee guddaan dabal sagalee guddaan maal goota mana diiguudhaaf jireenya diiguudhaaf intala kana maraachuudhaaf deemsa ishee karaa ishee waan hundumaa nama baay'ee guddattuudhaan tallu nama guddattu guddina ishee hinaafudhaan kan hojjeta hafuura hojii qonqolaadhaan kan itti hojjeta caraan sagalee guddaa maal gochaan ganaa birrii guddaadhaan itti hojjeta birrii guddaadhaan irratti hojjeta birrii guddaadhaan irratti hojjeta maal godha sirriitti qabaafi kadhachuu dadhabdeetii fuula kee daldhu reeffadhu famoo maalan dhaga'amu maalan dhaga'a yeroo hundumaa barii lafaa yaaddoteek ta'a barii lafaa jechuudha warri jiranis biyyuma lafaa keessa deddeebi'u gatitee hundumti isaanii nama horsiisu yeroo baay'ee hunduma isaanii fidu hin danda'amu waaqayyo baay'ee maal gochuudhaaf ambira maal goota ishee qabattee ishee maraachuu barbaada jireenya ishee diiguu barbaada amma waan hundumtuu hin kasatti haa harka caateerra elaagaa gaabaa sekkeen dawii jaaladha nama tokko godhee adeemu argaadha caatee harka nama godhee adeemu sekkeen dawii caalaadha elaagaa daakii kardal intaawutaadha sekkanaadha namni amantu galgala kanaa jalqabee inni waaqayyo keessa si baase alaa sekkeen dawii jaaladha an keessa beedana dabalaa hin kasarame akka keessana qabaa mana keessanitti kan ba'e kisaaraana itti galeera sagalee guddaadhaan yeroo sadi calaale beekamu tokko isa dhumaadhaa isa fakkaata akka iddanitti eewurratti haara galfadhaa eewurratti sirriidhuma obseen dadhabe si kadhadheen dadhabe annuma naan jettu dhugaadha
Ijoolleen namaa namooti baay'een iddoo gurguddaa ga'anii maatii isaanii haara galfachiisan. Kan koo waan maalan godhee abaarsa isa kamtu narra jiraa? Maalan godhee jira? Yoo silaaluu gadda koon irraa fadha. Yoo silaaluu diina koon irraa fadha. Yoo ni laallasnaas. Yoo silaaluu. Baga gammadu. Keessaa dhufte. Magaalaa kana hoo? Jaakkee kuusanni. Darbitee kuusatte. Birrii 100 sirratti hojjetameera. Waan ati qabdu hunduu akka diigamuudhaaf Waaqayyo garuu har'a gidduu galeera. Ameen. Waaqayyo biraa hin hafin. Ameen. Jabaadhu. Come on.